Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya ashama harka fuunechaa ijoolleen ilmaan Oromoo hundi bakka jirtanitti salaamtaan kiyya barristee isin bira haa geessuun jaa salaamanni kiyya. Arraa maal qabattee dhiyaattee jechuun keessan hin oolumu. Maaliin qabadhee dhiyaadhe dhugaa dhagaa akkuma beektan daawwattoonni kiyya hedduu takka warreen aartan warreen yaada bareedaa naa katabdan warreen ani karaarraa maqee karaarra na deebisan hedduu takka galatooma. Maaliif hedduu takka daawwattoonni cinaan takka warra nama uffatee jira badiin hin dogongorre addaan hin beekne bas ani akka kiyyatti siluma dhugaa jaartiin namaa mirgee itti ulaagaa eegdu kana kan ol bee dubbadhe sayyuun tiyyaa'u waan isin daleedee irratti isiitu ol bee miidiyaa gubbaa akkuma beekanitti iftuun isiitu ol bee miidiyaa gubbatti waan hin taane isinis daawwattan gocha hin taane waan nama hin fudhachiifne isi jaarsa namaa taate ol baatee haasawte kanarratti kaninan ol bee itti kee jechuudha. Maal jettan humnaadhaan lallabbiidhaan maaliif fi kanatti itti oogutaa ammas ni jirta warreen ja'an obboleessi keetuu fuudhee jira isii maaliif itti iyyitaa yoo akka shari'aatitti fi amma akka shari'aatiif akka addata nyaadachaane dhalaan takka jaarsi yoo fuudhe gabbaatee heerumuu ni dandeessi kaan namaatiin hin dandeessu. Dhalaanii fi dhiirti takkaa miti gaa shari'aanis nuuf hin faqanne dhiira shari'aan ni faqaddeef laakiin osuma ta'uu dhugaadha. Inninis mush isii duuba waltahinnaan deemee irra fuudhuu miti hin fuune tana maaliif waan obboleessa kiyyaas quba qabuuf isiin dibbeen baamni kun araba isii baasee rabshaa godhu jirti. Dubbiin nama ala isii baaftee rabshaa godhu jirti. Ani maaliif isin dhalaaka tiyyaati dhugaadha warreen akka dhalaaka teetiiti ati dhalaaka isiiti obboleessi kee fuudhee maaliif itti iyyitaa warreen jettan bas hedduu takka galatooma bas maaliif yaadni keessan san yaada kana isinii ibsuu fi na ol deebise ammaasis yaada keessaniitu ammas na ol deebise jechuudha as gubbatti maaliif dhaamsa keessan san isiniif deebisuudhaaf gaafiin deebii qabdi gaa kanaaf hin fuune inni yoo fuudhee maaliif ani ol bee isii irratti roorroo hin oofu obboleessi kiyya fuudhee jee akkuma isin jette akkumaan duraanis jeetiin ture obboleettiin tiyyaas akka namarra dogongora yaaddu hin fadhu anis ilma namaatirratti akkaan dogongora yaadu hin fadhu akkasuma obboleessi kiyya shira malee yoo isiirra yaade anaatu dura bakka san bu'a malee osoo isiin hin buune anaa bakka san dhaabbatee rabshaa san ta'uumtu anaa ta'a malee iftuu dura anaatu ta'a hin fuune laakiin gubaan qaba maaliif obboleessi obboleettiirraa waan dho'isu jaarsi jaartiirraa waan dho'isu bas isiin bakka'ee akka innilleen isii dho'isu godhe ifiif abdii hojiin ol baatee duniyaa fi geelee isii jaalatamtu taakkaa wajji jiran taakkaa wajji nyaatan waan hin taane oofte irratti duniyaa fi isin beektan hedduu takka iftuu fi duniyaa namni hin beekne jiru daawwattoonni abdii immoo fattaala inni fattaalummaan isaa maaliif jii duniyaa asiin miidhee jira haadha mana isaa jaartii isaatu akkasitti dogongora hin taane irratti ofe intala dhalaa cancalee afaan hidhee babbasheessee mataa birraa irratti kana hunda ka dalage jechuudha. Deebiteeti haati mana isaa san iccitii baasuufii dhabde jechuudha. Ka haati mana isaa iccitii baasuufii dhabde mee daawwattoota kiyya iftuun abdiif iccitii sanii muu jechuun maal jechuudha mee hedduu takka ammas waan na aarse tuni bultii namaa diigoo jaamtuudha. Bultii namaa namni hin balleessu. Abdii ifiif yoo bultii isaa balleessees duniyaa yoo bultii isiin balleessitees akka nama tokko taateeti karaa heeraatiin karaa seeraa osoo hin ta'in karaa heeraatiin namni safuun teenya heera qabdi. Karaa kanaan deemuu qabdi malee lafatti hin maasis mushachi gubbaa miti. Jaarsaa jaartii waloluuf bakka ol geessan hin qaban dhugatti yoo dachaane. Isiin ammoo akkanarra duniyaa godhe boru iftuus akkasuma godhaa beeki. Iftuun ifisiin garaagarummaa hin qabani. Deebiteeti maal godhuuf obboleessi kee kiraanarraa kafalee moo kana cufa haasawtee jechuudha. Obboleessi kiyya gantuu yoo ta'uu deemte malee kiraa ilmaan isaatiif masruufa ilmaan isaa deeme saafara jiru ergaa fi jiru jechuudha. Maqaa namaatis namni nama hin balleessu. Basani hedduu takkaan mana isiitiin dhaqee jechuufin hedduu takkeef qabee ani silaa fuula isiitirraan deema ture. Bas ammoo maaliif safuu teenyaaf bareedduu miti.
jaartii obboleessaa isiitu jala aree naan jaanga ni jirti gaa'eeratti jaartii obboleessa isii sodaa isiitiif yookaan jala deemte yookaan isiin tumnaani jala baafattee jechuun hin oolamu kanaaf hin dhiisee jechuudha. Saniifuu ani akkumaaniin dubbadhee haasaawee sanii yooniin abdiis mana sanitti arge bashaq godhuuf ibduuban deebu isiinis yoo inni achi dhufu ta'e isiillee mana san keessaa gadiin ari'aa akkumaan jeessani maaliif ilmaan keenyallee ni fuudhaa je'eetiin jira. Maaltu kana lakoosisanii beektaa? Dhalaanii fi dhiirti takkaa miti. Gaafa hanga obboleessa kiyya fuudhu ayyaan arkuu qabdi dhaga'uu qabdi. Amma eda birraan fuudhee jiraanii fuudhee je'ee ture. Obboleessi kee fuudhee jira je'een naa dawwale innilleen birraan naa dawwalee ture. Iftuulleen dhaamsa gootee jira. Narra dawwaltee egaa nan isii bira deeme booda fadhiin teessii guutamtee jirti. Obboleessi kee fuudhee jira. Fuudha kana fuudha amma isaan laal fuudhee kanatti deddeebi'u jira laal. Fuudhee jira. Fuudhee inni fuudhe san ta'e inni fuudhe san nu garsiisaa jechuun qaban inni sila. Birraan fuudhee jeeni ture. Birraa eega inni fuudhe akkaataa inni itti fuudhe ulaagaa inni itti fuudhe san agarsiisee jechuun ni qabdiiftuun sila. Narra dawwaltee balaan irraa baaste bas hin dubbanne jalaa hin dhusee jechuudha. Obboleessi kiyya ni dawwale. Wal quba qabna mookam fuunii hin jiru mookam namni osoo safar jiru ni fuudha hin fuudhu osoo karaa jiru ni fuudha hin fuudhu maaliif bikkinni jiru asii miti adani namni osoo karaa deemu ni fuudha akkami fuudha namni osoo karaa deemu osoo maasii jaartii qabu osoo ilmaan qabu akkasitti iftu ifiif bultii teetis hin laaqin bultii namaatis hin laaqin bultii duniyaatis hin laaqin bultii teetis hin balleessin adaba keetiin taa'e yoo adii asii dhaameetiin jira. Ammoo waan edeette san lama deetiin deebin. Abdis viidiyoo isaa ilaaleetiin ture. Maal jee mana keetuu hin dhufuu maaltu si boochisee maaliif eega ijjitii naa himte garaan baqbaqsi jee viidiyoo tiyya waa laalee garagaluus hin beekneen. Laakiin osoo nan jiru abdii mana obboleessa kiyyaa dhufee numa hin jiqilfanne. Osoo nan jiru abdii mana obboleessa kiyyaa dhufee abadan du'eetiin dhabama malee numa hin jiqilfanne gaa. Osoo nan lubbuun jiru osoo obboleessa kiyya lubbuun jiru moo intalti dhalaa dhiira mana keenya fidatti muraa mataa kiyyaati yaa. Tana beekuu qabdan daawwattoota warreen hedduu akkas jettanii turtan eega obboleessi kee fuudhe maaliif iftuutti lallabdaa warreen jettan fuudhullee isin ifi dhaameetiin jira dhiira shari'aan 4 faqqaddeef nuti dhalaa immoo nuuf hin faqqanne shari'aan nuuf hin faqqanne shari'aatanii gabbaa heerumaa jaartii yoo fuudhe nuun jee hin jenne shari'aan hin qabnu aadaafis safuufis hin qabnu akka shari'aa islaamaa keessa numaa hin jirtuu haaki kun siidhaame atis abdii waan dhageessee qabda yaa viidiyooti jalaaluun mala hin dhufuu eega iccitii naa baafte gawummaa kee yaaftu gartee miiftu eega inni iccitii sirraa baafate iccitii jaartiin isaa dhoosite sirraa baafate eegana booda nuu hin dhufuu kalaas mana kee hafeetiin jira bakka obboleessa kiyyarraa deeme ani mana obboleessa kiyyarraa deeme akkamittiin dhufaa jee bakka tanatti rijaalummaa kee amma ibsite duraan maati ulaagaa tanaan hin ibsin karaa kanaan maaliif hin deemin duraan atis silaa dhiiratti dhiira dhugaa taate yoo dhugumaan dhiira taatee karumaan dhuftee isis iftus hillima kana nayxee duniyaas qaxxii san kan irra uumtee akkana deemuu yoo jiraatte qalxaana guddaa takkasii qaba. Iccitiin isin sii baafte san iccitumarraa baafattee isii kana gootee bakka tanatti isin hunda jalaa baatan atuu oolte silaa ballamni keenya arra ture yaa arraan isin eegu jiraani. Kaniniin waa hunda jaayisa godhadhee taa'ee eegu jiru. Beektiyaa hanga kee beektee jalaa baatee jechuudha abdii. Siidhumatti arra silaa sii biiftu Yemen keessaa bilaa kophee isin baaseetiin ture yaa. Takkasiitiin jaa daawwattoota kiyya maaliif yoon karaarraa maqees karaarra na deebisa komantiidhaan na jala dhaabbaddaa. Yoon inni yaaniin kiyya kaniin haasaawe gaafii nan godhe tun bareeddu taates komantii na jala dhaabbaddaa. Yoon dogongorees karaarra na sirreessaa yoon karaarraa maqee jiraadhees takkanaatiin isinin jaa daawwattoota kiyya isinittiin dheeraadhu hangaan viidiyoo nagaatiin walitti dachaanutti waan bareedaa yaada bareedaa مش ربشة أنا ربي ربشة أنا نروح أقول أبو إنت لا تنا ربي هاك بنيسي وجامين تكمل دواي قدافي
oowwa kana rabbi irraa haa qabbaneessuu jaa oowwi bakka itti dhufee hin beekwani guyyaa keessaa waan isii kana galchee hin beekwani tanaafuu takkisiitiin isinin jaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu